Tole pooppoolaayiin maalidha kan jedhu pooppoolaayiin maalidha kan jedhu jalqabamee waa'ee pilaatfoormichaa isinitti himu pilaatfoormiin kun maalidha maaliif naa kaffalaa warra jedhaniif jechuudha. Pilaatfoormiin kun kooyinii oomisha nuti immoo pilaatfoormii kana irratti maal hojjenna kan jedhu kooyiniin oomishu sana sochoosuudha hojiin keenya ni jalqaba. Kooyinii sanas immoo kallattii kamiin sochoosna yoo jettan kooyinii sana binnee gurguruudhaan ta'uu danda'a akkasumas immoo pilaatfoormicha irraa kooyinii argannu pooyintii argannu gara kooyiniitti jijjiirree ta'uu danda'a. Kooyinii sana sochoosuudha jechuudha inni jalqaba. Maaliif pilaatfoormichi kallattii baay'eedha kan inni fayyadamu. Inni jalqaba wanta nurraa kutuu qaba fakkeenyaaf yeroo pilaatfoormicha irratti kooyinii qabdan nama waliin wal jijjiirtan yookaan immoo giiftii namaaf kennitan parsantii 30 deebisee fudhata. Parsantii 30 sanarraa immoo deebisee parsantii 20 namoota eejentootaaf ni kenna. Aga parsantii 20tti kan inni kennu. Namni sun garuu diirra jira waan akkasii yoo ta'e immoo parsantii meeqa kennaaf jechuudha. Parsantii 4 waan akkasii kennaafi. Kanaaf dabalaa deema jechuudha kan inni kennu. Eessirra yoo ga'e immoo eejentii ta'ee nama sanaaf parsantii 20 kennee ofiisaatii parsantii 10 fudhata jechuudha. Yoo sana ta'uu baate immoo aguma amma sadarkaa isaaniitiin namootaaf eejentootaaf kenna jechuudha. Inni faayidaan inni jalqabaan argatu isa kana. Inni lammaffaan immoo pilaatfoormiin kun beeksisawwan adda addaa hojjeta. Nuti immoo pilaatfoormii kana irratti laayivii yeroo teenyu keessattuu shamarran laayivii yeroo ta'anitti isaaniif pooyintii lakkaa'a. Akkasumas immoo beeksisawwan adda addaa namoota sanarraa ni darba jechuudha. Akkasumas immoo namoonni sun yeroo laayivii irra jiranitti giiftiiwwan adda addaa illee yoo fudhatan dabalataan immoo akkuma isinitti hime parsantii 30 pilaatfoormiin kun deebisee ni argata jechuudha. Kan biraa pilaatfoormiin kun kooyinii ni oomishu sana ni gurgura. Pilaatfoormiiwwan kan biraa irratti ni gurgura akkasumas immoo namoonni illee googilii waantota akkas irraallee kooyinii pooppoo sana dhuftanii bitachuu ni danda'u. Akkasumas immoo tiiktook irratti illee kooyiniin sun ni gurgurama jechuudha. Kooyiniin pilaatfoormiin kun oomishu kanadha. Kooyiniin maalidha kan jedhu kooyiniin pilaatfoormii kana irratti maal nu fayyada warreettan yaaddan tokkoffaa leevalii keenya ittiin guddisuu dandeenya. Keessattuu dhiironni pilaatfoormii kana irratti laayivii seenuudhaaf leevalii 5 galuu qabna waan ta'eef kooyinii kana binnee ittiin leevalii keenya guddisuu dandeenya jechuudha. Itti aansee immoo asirratti VIP kan jedhamu jira. VIP bituu dandeenya. Akkasumas immoo namoota jaalanneef giiftiiwwan adda addaa illee kooyinii sanadha kan nuti kenninu jechuudha. Namoota sana bira immoo pooyintii ta'ee jira kan galu. Kanaaf dhiironni fakkeenyaaf pilaatfoormiin kun kooyinii isinii kenna paartii irra yoo teessan daqiiqaa 15 yoo teessan kooyinii 200 isinii kenna. Kooyinii 200 sana guyyaa guyyaadhaan walitti qabachuudhaan kallattiiwwan nuti ittiin walitti qabannu immoo kooyinii baay'eetu jiru. Kallattiiwwan sanaan walitti qabannee maal goona gara pooyintiitti jijjiirrachaa deemna jechuudha. Na kana fakkaata pooppoolaayiin aappii baay'ee namatti toludha. Asirratti taphachaa namoota waliin haasa'aa hojii nuti hojjechuu dandeenyudha yookaan immoo namoota waliin haasa'aa namoota waliin bashannanaa hojii nuti hojjechuu dandeenyudha. Kallattiiwwan hojii immoo akkuma isinitti hime baay'eetu jiru. Eejentii ta'anii hojjechuun jira. Eessaadoolii, Rookeetuustii, Laayiv Haawusii, Geemarii akkasumas immoo asirratti maalidha ኮኢንሴለር illee taatanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Amma immoo viidiyoo sattaanuun immoo akkaataa kamiin hojjenna kan jedhu kan immoo pooyintiif kooyinii akkaataa kamiin walitti qabanna kan jedhu kan ibsu immoo viidiyoo argattu. Isa argachuudhaafis xiqqoo ishii gadi scroll erga gooneen booda kunoo bakka kanarraa yaada faayidaa qabu kan jedhu jira. Kunoo asirra jira jechuudha viidiyoon bakka kanarra jira gara viidiyootti deemu.